Yuunivarsiitii yeroo filattan keessatti wantoota gurguddoo 4 beekuu qabdan keessaa inni jalqabaaf inni baay'ee murteessaanii yuunivarsiitiin filattan suni dipaartimentii jooyin gochuu barbaadan akka barsiisu yookaan akka kennu jalqaba irratti addaan baasuu qabdu jechuudha. Yuunivarsiitiin hundi dipaartimentii hundaan guutuu miti. Dipaartimentii barsiisan qabu, dipaartimentii immoo hin barsiisne qabu jechuudha. So yuunivarsiitii filattan sun dipaartimentii isin barachuu barbaadan akka kennu jalqaba irratti addaan baasuu qabdu jechuudha. Kanas immoo gochuu kan dandeessan weebsaayitii yuunivarsiitii sanaa dhaqxanii dipaartimentii inni kennu keessaa dipaartimentii isin barachuu barbaadu akka jiru cheegoota jechuudha. Dipaartimentii isin barachuu barbaadan achi keessan jiru taanaan maatii keessan gara yuunivarsiitii biraatiin shift gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf dipaartimentii isin barbaadan yuunivarsiitiin isin filatta sun akka kennu jalqaba irratti addaan baasuu qabdu jechuudha. Erga isaa addaan baastanii booda immoo wanti isin gochuu qabdan inni lammaffaan qulqullina barnootaa yuunivarsiitii sun kennu maal fakkaata jedhu addaan baasuu qabdu jechuudha. Yuunivarsiitiin yeroo itti hundaa'an keessatti kaayyoowwan garaagaraatiif hundaa'an. Yuunivarsiitiin tokko qonna irratti moor fokus kan godhan jiru. Akkasumas fayyaa irratti kan fokus godhan, teekinooloojii irratti kan fokus godhan, sooshaal saayinsii irratti moor fokus kan godhan yuunivarsiitiiwwan jiru jechuudha. So yuunivarsiitiin isin filattan suni dipaartimentii keessa wajjin maash ta'uu qaba jechuudha. Fayyaa galuu barbaadan yuunivarsiitiin sun fayyaa irratti gaarii ta'uu qaba jechuudha. Waa'ee teekinooloojii barachuu barbaadan yuunivarsiitiin sun teekinooloojii irratti moor gaarii ta'uu qaba jechuudha. Yoo akkas taatan moor successful ta'uu dandeessu jechuudha. Kan hin taane taanaan yuunivarsiitii waa'ee teekinooloojii seeraan barsiisutti yoo dhaqxanii fayyaa barattan moor successful ta'uu hin dandeessan jechuudha. Isa kana addaan baasuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan isa kanadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo jenereeshinii yuunivarsiitii sanaa beekuun baay'ee isin fayyada jechuudha. Jenereeshinii jechuun bara dhalootaa yuunivarsiitii sanaa jechuudha. Yuunivarsiitiiwwan buleeyyii, yuunivarsiitiiwwan dhiyoo hundaan warreen kana jechuudha. Isa kana seeraan addaan baasuun murteessaadha jechuudha. Maaliifidha? Dipaartimentii tokko yeroo jooyin gootan keessatti kun impaaktii qaba. Maaliif first generation yookaan immoo yuunivarsiitiiwwan buleeyyii keessatti yeroo baay'ee kompiitishiniin hin baay'ata jechuudha. Dorgommiin hin baay'ata jechuudha. Ispeeshaalii dipaartimentiiwwan kanneen akka meedisin, sooftiweerii, loow warreen kana irratti yeroo baay'ee kompiitishiniin hin baay'ata jechuudha. Barattoota ciccimoo yuunivarsiitii sana gala waan ta'eef kompiitishiniin hin baay'ata jechuudha. Isa kanaaf kompiitishinii sanaaf of qopheessuu qabdu jechuudha. Dorgommii sanaaf jechuudha. Sanaan taane sanaan immoo second generation, third generation filatanii dipaartimentii barbaadan jooyin gochuu ni dandeessu jechuudha. Malee first generation jooyin gootanii dipaartimentiin taane hamma filatanuu hamma jooyin gootanuu kompiitishinii iddoon baay'eennetti dhaqxanii dipaartimentii keessa wajjin waan maash ta'u barachuu ni dandeessu jechuudha. Isa kana wanti keessa gashuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni afuraffaan immoo waa'ee yuunivarsiitii sanaa infoo bal'aa qabaachuu qabdu jechuudha. Haalli qilleensaa yuunivarsiitii sanaa maal akka fakkaatu, yuunivarsiitiin sun kaampaasii meeqa akka qabu, akkasumas immoo haalli gibbii keessaa kaaffee, doormii, laayibrarii warreen kun maal akka fakkaatan addaan baasuu qabdu jechuudha. Warreen kan addaan baasatan erga hidhatanii booda meebii wantoonni tokko haaraa isinitti ta'u isinitti ulfaachuu danda'u jechuudha. Kanaaf inni yuunivarsiitii jooyin gootan keessatti yookaan immoo yuunivarsiitii yeroo filattan keessatti infoo bal'aa waa'ee yuunivarsiitii sanaa qabaachuu qabdu jechuudha. Infoowwan garaagaraa kallattii garaagaraatiin argachuu dandeessu. Hiriyoota keessa yuunivarsiitii sanarraa yuunivarsiitii baratanirraa infoo garaagaraa waa'ee yuunivarsiitii sanaa argachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo yuutuubii irraa guutee jira waa'ee yuunivarsiitiiwwan garaagaraa. Yuutuubii irra maqaa yuunivarsiitii sanaa yoo dhaqxanii sarchi gootan waa'ee yuunivarsiitii sanaa yuutuubii irra ni jira, tiiktookii irra ni jira. So infoo bal'aa karaa sanaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Gaafa yuunivarsiitiin san kun haaraa isinitti hin ta'u jechuudha. Warreen kana afran addaan baastanii yoo yuunivarsiitii galtaniitu ta'e immoo yuunivarsiitii keessatti successful ta'uu dandeessu jechuudha. Barattoonni baay'een callisanii yuunivarsiitii guutanii erga yuunivarsiitii seenanii booda dipireeshinii garaagaraatiin sababni isaan qabamanii kanaafidha jechuudha. Warreen kanaanii beekuudhaan yuunivarsiitii filachuu ni dandeessu. So viidiyoon kun baay'ee isin gargaara jedhee yaada. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatina. Akka dhumaatti waan wajjin turtaniif thank you.